Jechi tokko jireenya nama tokko guutummaatti balleessuu danda'a. Waan hin danda'amne fakkaata miti. Garuu seenaa kana keessatti kan ta'e jecha kana guutummaatti kan bakka bu'udha. Atis immoo na amani. Dhuma viidiyoo kana irratti lammata jechoota kamiin iyyuu osoo itti yaadin deebitee hin dubbattu. Sababni isaas irra seenaa akkaataa itti dubbattu bara baraan jijjiiru sitti muudhaaf dhufeen jira. Mee waliin haa jalqabnu. Jalqaba seenaa. Yeroo tokko jaarsi tokko magaalaa xiqqoo tasgabbooftuu wayii tokko keessa jiraata ture. Jaarsi kun yeroo hedduu ollaasaa waliin taphachaa buna dhugaa akkasumas waliin haasaa yeroo isaa dabarsa ture. Haa ta'uyyuu malee jaarsi kun yeroo hedduu namoota waliin dabarsu kana wajjin waa'ee namoota ollaasaatii waan gaariin dubbatu ture. Gaaf tokko namoota wajjinii yeroo hedduu dabarsu sana wajjin osoo haasa'uu oduu gaariin taane wayii odeessuu jalqabe. Oduun kunis waa'ee dargaggeessa ollaasaatii tokkoo ture. Jaarsi kunis namoota sanaan dhageessanii dargaggeessi sun hattuu natti fakkaata jedhee dargaggeessa ollaasaatii tokko hamachuu jalqabe. Dargaggeessi kun garuu akka jaarsi kun jedhe osoo hin taane nama gaarii fi hawaasa biratti amanamummaa qabu ture. Oduun kunis akka salphaatti namoota muraasa gidduutti kan jalqabe akka ibidda bosonaatti babal'atee magaalattii sana guutummaa waliin ga'e. Namoonnis dargaggeessa kana haala adda ta'een ilaaluu jalqaban. Amantaa isaaniis irraa kaafatan. Namni hundumtuus dhuguma dargaggeessi kun hattuu ta'uu danda'a jedhee shakkuu fi irraa baqachuu jalqabe. Oduun kun garuu akkasuma waan dhaabbate sitti hin fakkaatin. Osoo hin turin poolisoonni gara mana dargaggeessa sanaa dhufanii balbala isaa rukutan. Buum! Dargaggeessi kunis ni hidhame. Namni qulqulluu yakka tokkoyyuu hin raawwatin kun. Dargaggeessi kun guyyoota hedduu mana hidhaa keessa taa'e. Ni burjaaja'e, ni salphate, ni cabe. Garuu qorannoo guyyoota hedduu booda dargaggeessi kun qulqulluu ta'uunsaa mana murtiitiin mirkanaa'e. Isaanis gad isa dhiisan. Garuu yeroo inni mana sirreessaa sana keessaa ba'u wanti hundumtuu jijjiiramee isa eege. Maqaan isaa nama hundumaa biratti xuraa'eera. Amanamummaa inni hawaasa keessatti qabu jalaa badeera. Ollaa fi maatiin isaas ilaalcha isaaf qaban guutummaatti jijjiiraniiru. Dargaggeessi kun kanarraan kan ka'e hedduu miidhamee jireenyi isaa inni gaariin duraanis amma jalaa jeeqameera. Maqaan isa baduurraan kan ka'e sammuun isaa boqonnaa dhabeera. Innis miidhaa isarra ga'e kana tasuma callisee ilaaluu hin barbaanne. Haaloo ba'uudhaafis ni murteeffate. Yeroo dheeraaf akkam gochuu akka qabu erga xiinxalee booda karaa seeraatiin haaloo ba'uu akka qabu yaada isaa wajjin walii gale. Kanaaf guyyaa itti aanutti ganamaan jaarsa kana fuula mana murtii duratti dhiyeesse. Ana nama qulqulluu maqaa balleesse jechuunis himannaa irratti bane. Taatee mana murtii bakka barnooti itti eegale. Jaarsichis abbaa murtii fuuldura dhaabbatee harkasaa ol qabee kabajamoo abbaa murtii ani nama tokkollee miidhuuf hin yaanne haasaama qofan haasa'e jedhe. Baay'ee namatti bu'u. Jaarsi kun haasaan homaa tokkoyyuu nama hin godhu jedhee amana ture. Abbaan murtiis ija jaarsichaa keessa laalee osoo murtii sitti hin kennin dura hojiin siif kennu tokkon qaba jedhe. Jaarsichis tole jedheen. Abbaan murtiis oduu waa'ee dargaggeessa kanaa magaalaa keessa facaasaa turte hunda waraqaa xiqqoo irratti barreessi jedheen. Jaarsichis burjaajee bitatti gale. Garuu waan sodaateef akkuma itti himame sanatti waan jedhee maqaa dargaggeessa sanaa balleessaa ture hunda waraqaa irratti barreesse. Ergasii booda abbaan murtiis akkas jedhee qajeelfama kenneef amma waraqaa irratti barreessite kanatti xiqqeessi kukkuti. Ergasii booda gara manaatti yeroo deemtu waraqaa wanti xiqqoo kukkutte kana hunda isaanii qilleensa keessa daddarbadhuu gati. Borga nama immoo deebi'i kottu jedheen. Maanguddoon wanta abbaan murtii jedhe sun hundi yeroodhaaf galuufii didus garuu waan itti himame sana hunda ni raawwate. Bubbeenis waraqaa inni daddarbate sana fuudhee balleesse. Bakka inni itti daddarbate sanaas ni fageesse. Guyyaa itti aanu. Bari'uun lafaa silas hin hafu. Maanguddoon sunis lafti bariinaan ganamaan ka'ee gara mana murtiitti qajeele. Dhaqees abbaa murtii dura dhaabbate.
Abbaan murtiis gara jaarsichaatti jedhee, amma osoo murtii keessiif hin kennin dura ala ba'i waraqaa kaleessa qilleensa keessa daddarbatte hunda isaanii tokko tokko walitti qabii fidi jedheen. Haa ta'uyyuu malee garuu waraqaa sana hunda deebisanii fiduun waan hin danda'amneef jaarsichi waan godhu wallaalee ija facaase. Innis abbaa murtiitiin, kabajamoo abbaa murtii, kun tasumaan danda'amu. Qilleensi bakkan itti facaase sana fuudhee adeema. Hunda isaanii fiduu hin danda'u jedhe. Abbaan murtiis mataasaa raasee, eeyyeen sirriidhuma kee jette. Jechoonni afaan kee keessaa ba'anis akkasuma. Erga afaan kee keessaa ba'anii booda gonkumaa deebiftee fudhachuu hin dandeessu. Jechoonni afaan keenya keessaa ba'an ni babal'atu, nama dhukkubsu. Miidhaa qaqqabe sana garuu ati yoo dhiifama gaafattellee gonkumaa deebitee sirreessuu hin dandeessu jedheen. Yeroo abbaan murtii akkas jedhetti fuulli jaarsichaa ni jijjiirame. Dhumarrattis wanta gochaa ture hundumaa hubatee imimmaan qabachuu dadhabe. Ergasii booda gara dargaggeessa sanaatti garagalee, dhiifama ilma koo sitti balleesseera jedhee dhiifama gaafate. Umura ergaa ati irraa barachuu qabdu. Jechoonni akka rifeensa qilleensa keessaati. Erga ba'anii booda eessa akka isaan deeman yookaan jireenya nama kamii irratti dhiibbaa akkamii akka isaan geessisan to'achuu hin dandeessu. Kanaaf dubbachuu kee dura wanti ani dubbachuuf jedhu dhugaadhaa, gaarummaadhaa, barbaachisaadhaa jedhii of gaafadhu. Sababni isaas jechi dogoggoraa tokko jireenya nama tokkoo guutummaatti balleessuu danda'a. Jechooti sirrii fi dhugaanoo isaan ammoo nama fayyisuu, lafaa nama kaasuu fi jireenya namaa jijjiiruu danda'u. Saayikolojistoonni akka jedhanitti jechoonni negatiiviin namni tokko akka dhiphatuu fi dhukkubbiin akka itti dhaga'amu gochuu danda'u. Jechoonni poozitiiviin ammoo nama jijjiiruu fi kaka'umsa namaaf ta'uu danda'u. Akkuma yeroo tokko hayyuu beekamtuun Maayaa Anjeeloo jette, namoonni waan ati jette ni dagatu, namoonni waan ati hojjette ni dagatu. Garuu akkamitti akka ati akkatti dhaga'amu goote tasumaa hin dagatan. Namni jechoota gaggaarii caalaa jechoota gaggadhee irra yaadata. Wanta dubbattu ogummaadhaan filadhu. Wantoota gaggaarii fi barbaachisoo dubbachuu irratti xiyyeeffadhu. Seenaan kun si sochooseera yoo ta'e nama kana dhaga'uu qabu hundaaf qoodi. Oduu osoo hin taane gaarummaa facaasi. Na wajjinii yoo walii galte laayikii rukuti. Yaada qabdu kamiin iyyuu naaf kennuu hin dagatin. Akkasumas barumsa jireenyaa humna guddaa qabu yeroo yeroon argachuuf subscribe godhi. Dubbii gaarii fi dubbatamuu qabu qofa dubbadhu. Kan itti aanutti wal argina. Nagaatti.